keessatti namoonni 14 balaa tiraafikaatiin yoo lubbuu dhaban 31 ammoo miidhama qaamaa cimaaf ni saaxilamu. Magaalaa Shaggaritti sarara kan mudate kanuma kan mirkaneessudha. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsa Gujeetti har'a balaa tiraafikaa mudateen namoonni hedduu du'anii kaan miidhama qaamaa cimaa fi salphaaf saaxilamaniiru. Kutaa magaalaa Gafarsa Gujeetti taanaa daayirektoreetii qorannoo yakkaa kan ta'an Komaandar Faqqadaa Haayiluu haala balaan kun itti mudate akkanaan BBCtti himan. Balaan kun guyyaa har'aa ga'ee yaa'u tilmaama isaatii jaata kutaa magaalaa Gafarsa Gujeetti. Achi Shaggar jechuudha. Konkolaataa akkamiiti konkolaataan balaa kana geessise? Konkolaataa minibaasii baay'eedha koodii 3. Kan geejjiba uummataa jechuudha. Saddoonsaa iddoon balaan kun itti uumame maal jedhama? Naannoo Sinii Faabrikaa jedhama. Iddoo bishaan Gafarsaa. Eessaa garam deema konkolaatichi sun? Minibaasichi keellaa naannoo gara Burraayyoo osoo deemaa jiru. Karaan kun sarara lama qabaayyee ture. Akka taateetoo mallattoo isa buccaa jira miti isaan sarara tokko cufamee mallattoo morkiisaa godhamee jira. Loobeediin kun immoo Burraayyuudha gara keellaa osoo deemaa jiru sarara isaatiin ala jechaadha. Kallattii faalladhaatti dhufe jechuudha. Innis kan deemeef yaa'u karaan dibamaa jiru qalamni isa bicaa isa karaa cinaa jira miti. Mallattoon morkiisaa godhameeti yoo achiin deemaa jiru. Konkolaataa saayikiliin kun keellaa gara Burraayyoo osoo deemaa jiru. Humnaan ariitii waan qabuuf isuma loobeedii kanatti bu'eetoo nama 15 fe'ee ture yeroo sanatti. Tole namoota meeqatu du'e? Dhiira 7 fi dubartii 1 du'e. Nama 8 jechuu walii gala. Mana yaalatti immoo namni 6 galanii jiru jechaadha. Miidhaa akkamitti isaan irra ga'e warra afeerraa? Warra afeerraa kan irra ga'e miidhaa cimaa nama 3 darbaa nama 3. Warri mana yaalaa jiran warri miidhaan cimaan irra ga'e tarii haalli fayyaa isaanii waan odeeffatan qabdu ergasii. Ergasii yaalarra jiraachisan odeeffannoo kennaa jiru. Tarii konkolaachisaa kana dabalateeti balaan kun kan namoota du'an keessa. Konkolaachisaan saayikilii dheeraa addaatiin deemaa jiru. Konkolaataan sun kamtu saffisaan deema ture tarii wanta adda baastee jira sababa balaa kanaa. Yaa boruu ragaadhaan kan qulqullaa'u ta'uu isaaf amma yeroo dhaqamu ogeessa daandii sana waan ta'eef. Anis sababa waltajjii irra jiru kan adda baafachuu danda'e. Tarii yeroon kun waqtii roobaa waan ta'eef konkolaataan mucucaachuu kanaan fa'aa wanti wal qabatu jira. Isuma wanti guddaan yaa'u ariitii kan qabate lamaan isaanii walitti dubbata. Tole konkolaataan inni faayifeellii wajji walitti bu'an sun kan biraa konkolaataa akkamiiti? Loobeedii tokkuma jechaadha guutusaa loobeedii. Inni deemaa ture moo dhaabbataa ture? Lakki deemaa ture. Tole isaa keessa kun namni jiru wayi miidhame immoo? Lakki miidhame isa keessa kan jiru. Tarii balaan akkasii naannoo sanatti kana dura balaan akkas guddaan uumamee beekaa? Lakki isa duraatiin nama kana kan miidhame isa. Waabeffachuun miidiyaan biyyaalessaa akka gabaasetti raayyaan ittisaa hidhattoota maqaa faannoon socho'an nagaa booressan irratti tarkaanfii ni fudhata jedheera. Hamzaa Hussein dabalee isinitti hima. Ji'oota muraasa darban murtee mootummaan federaalaa humnoota addaa naannolee diiguun caasaa nageenyaa kaanitti makuuf baase hordofee naannoo Amaaraa keessa diddaa fi walitti bu'iinsi dhalateera. Naannolee tokko tokkotti ammoo humnoota addaa naannichaa murtee kana fudhachuu didan akkasumas hidhattoota naannichaa fi qaamolee nageenyaa federaalaa gidduu walitti bu'iinsi mudateera. Qaamoleen nageenyaa mootummaa duula olaantummaa seeraa kabachiisuu ittiin jedhanii eegalaniin lola hidhattoota waliin adeemaa jiruun ji'oota darban kan lubbuun namaa darbaa jira. Muddamni kun bakka adda addaattis itti fufeera. Gondar, Qobboo, Waldiyaa, Shawaa Roobiit fi iddoowwan biroottis torbanoota darban walitti bu'iinsaa fi haleellaawwan banamaniin miidhaan qaqqabeera. Hogganaan hariiroo hawaasaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Koloneel Geetinnat ibsa kennan keessatti naannoo Amaaraa bulchiinsa Gondar bakka Cuwaahitii fi Qollaa Dibbaa jedhamutti haleellaan tasaa miseensota waraanaa isaanii irratti banamee akka ture dubbatan. Haleellaa tasaa raawwatameen miidhaa qaqqabe garuu aanga'aan kun hin dubbanne. Haa ta'u malee haleellaa kana hordofee hawaasa naannoo dargaggootaa fi jaarsolii waliin mariin erga geggeeffame booda taateen sun dhiifamaan goolabameera jechuun isaaniis gabaafameera. Koloneel Geetinnat waa'ee naannoo Amaaraa keessa haala jiru yoo dubbatan waraana lafatti geggeeffamaa jiruun cinaatti duulli miidiyaa guddaan banamuus dubbataniiru. Akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti tarkaanfii mootummaan federaalaa hidhattoota faannoo fi humnoota addaa murtee mootummaa diduun baqatan irratti fudhachaa jiruun namoota nagaa fi qaamolee hunda irra duutii fi miidhaan kaan qaqqabus miidhama gahaa jiru kana ilaalchisee qaamni walaa bulitaatti abbaan ijoollee isaanii ja'a waliin qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhatan ajab nama jechisiisaa jiru. Sheek Abdurrazaaq ijoollee isaanii ja'a waliin ta'uun waliigala maatii tokko keessaa namoonni 7 yuunivarsiitii Madda Walaabutti qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa barana qoramaniiru. Ga'eessa umurii waggaa 43 kan ta'anii fi haadha warraa lamarraa ijoollee 18 kan horatan Sheek Abdurrazaaq akkamitti nama 7 ta'anii si'a tokkotti qormaata fakka ta'anii fi yoo qormaatichatti milkaa'anii yuunivarsiitii seenan maal barachuu akka fedhanillee waa'ila Abtaamuu Babutti himaniiru. Manni barumsaa kan jalqabaa kan itti baradhe bifa boruu sadarkaa lammaffaa warree jedhama. Saniin dura xumuruu diree aanaa Madda Walaabuu diree irratti xumure bara 98-99 kutaa 10 xumure. Sana booda baay'eellee waan qabeenyillee hin jiru ijoollee maatii barsiifadhe hedduutti addaan kutee sanirraan qajeelfannu mootummaan gabbaasin kutaan 11 illee naa baratamu jedhamee kutaa 11 12 mana barumsaa ifa boruu kanan baradhe. Ijoolleen naa barachuu qabdi. Ani xiyya osoo hin ta'in ijoolleen fiixan haa baatu jechaa fi tattaafachaa ture. Ijoollee meeqa qabdu sin?
ijoollee nama 18. Haati warraa keessan lachuu jiru amma? Hin jirane. Ijoolleen takeessa du'anillee hin jiru. Nama lamatti narraa du'e. Ijoollee meeqatu barata amma meeqatu barumsarra jira akka waliigalaatti? Hundinuyyuu ijoollee nama 3 malee barumsarra jiru. Akka BID irraa jammaree ijoollee nama 4 jira. Sadarkaa tokkoffaa keessa ijoollee nama 6 jira. Sadarkaa lammaffaa keessa ammoo na waliin keessaa baate kana malee nama 2 keessatti. Tole kanaaf amma kan isin wajjin qormaata qoraman ijoollee 6 miti? Nama 6 na wajjin qofa. Mee ijoolleen kun amma namoonni baay'een kan gaafatanii ijoolleen 6 akkamitti walqixa qorumsa qoramuu danda'anii kan jedhu kaasan. Garaagarummaan umrii ijoollee kana gidduu jiru waggaa meeqa natti himame? Anamma akka mana barumsaatti bara 2013 mana barumsa ifa boruuti irratti umur. Yeroo sani intalli kiyata dura isaan na dura baratanii anuma waliin biko mana barumsaa addaan gara jira isaan illee heerumtee mana Maddalaabuu gara mana barumsaa Bidiree bira barachuu jirtiisin naayitii baratti. Anin akkuma bara 2013 qormaata kutaa 12 fudhadheen ammallee hin dhiifne mucaan kiyya Nasruu jedhani yeroo san kutaa 12 tolfike amma 11 gaafa san inni fudhatee bara 13 gaafan fudhadhu ana qofa fudhate gaafa ammoo irra deebi'ee qabxiillee nurraa gabbu'ee jennaani irra deebi'ee guutuun qabaa jedhee irra deebi'ee guutee gaafa irra deebin ammoo anaa fi mucattii amma Bidiree jettu sani san gurari an ammoo wannoo ta'ee wal qabne gobba irratti fudhanne gaafa bara tare kan nama sadi taanee fudhannee gaafas jechuun har'a ammoo deebinee isaawwan kun warri kun gaafa kunatti fikanii 2002 ijoolleen tuunilleen kutaa 12 faana tolsiite nami 2 eegasiin nami 2 achi tolsiite bara kana gurarii ta'anii sunillee hin dhufanii achirraan anilleen itti guutee ana waliin nama 5 dhufu. Kanaaf amma warri idileeni nama 4 ijoolleen keessan 2 fi isin immoo dhuunfaadhaan kaffaltanii qoramtanii jechuudha. Namni 5 saayinsii hawaasaati. Namni 2 ammoo saayinsii uumamaati. Eessatti qoramtan? Yuunivarsiitii Maddawalaabuu roobe. Jalqaba gisee aanaa Maddawalaabuu keessa baanu haala gaariin nu gammachiisanii ijoollee tiyyallee anillee nu mara walumaan hiriirre ijoolleewwan naannoo jiranillee walumaan akkuma hiriyaatiitti wal qabannee aga ijoollee kiyya ga'u mucaa kiyyallee ga'uttuu iyyuu mara walumaan deemnee naannoo dalloo mannaatiin baanee dalloo mannaatirraa deemnee gobba dhufne gobballee yoo dhufne naannoo masan keessatti akkuma ijoollee walumaan tattaphachaa yuunivarsiiticha keessatti dhufnee akkuma dhufneen haala gaariin yuunivarsiitichi illee nu simate. Mee qophii akkamiin taasisaa turtan amma ijoollee keessan waliin qo'achaa turtan moo? Anillee yeroo galgala irratti guyyaa akka tasaa walillee nagarru. Haa ta'uti ammoo guyyaa halkan karoora itti qabannee halkan tokko karoora itti qabannee waliin qo'achaa isaanillee waliin anillee waa gaggaafadhee isaanis waan gaggaafatanii anilleen keessatti hirmaadhee akkasumatti waliin qo'achaa turre. Qormaanni akkam ture? Haalummaan walgituu dhabee yookaan ammoo naannoon namatti jijjiirame haarawa namatti taate malee wamaa wanni takka barnootilleen ulfinnallee qabu nama dubbisee sirritti bareedaadha. Mee amma isinillee ijoolleen keessanillee qormaata kana yoo dabartanii maatii keessan akkam gootu amma namni maatii keessan gargaaru hin jira karoorri keessan maalime? Ijoollee yuunivarsiitii yoo isaan naaseenan sirriitti itti gammadee waan qabu itti bitadhaa ifiiti jaammoo yoo rabbiin anallee waliin na baase rabbii kiyyallee irratti gadadhee anillee waliin deemurraa duubatti deebi'ullee fedhan qabu sirriitti waliin deemuu barbaada haa ta'uti karoorri kiyya kan duraa kan ijoollee miti tana bakkaan baasuu ta'isiitiin na dursa jedhee san yaada. Meetarii yoo dabartanii barumsa maal barachuudhaaf yaaddansin? Histirii tokkollee yaada afaan bakka irra jaalatti kan afaan Oromoo afaan Ingiliffaa. Loon irra dheedan ta'ee ture erga deebi'ee amma maalirra akka jiru hubachuuf tuuti BBC gara simalee ture. Gaaziteessitoonni BBC Habtaamuu Xibabuu fi maatii olaanaa gara simaluun waan isaan qindeessan Hamzaa Hussein akkanatti dhiyeessa. Harargee bal'oof haroo uumamaa guddaa akka ta'e haroon Haramayaa godina Harargee Bahaa magaalaa Maayaa keessatti argama. Haroon dhangaggoorraa yeroo gara magaalaa Hararitti imalamu seensa magaalaa Haramayaa gara bitaatiin diriiree argamu kun barootaaf miidhagina lafa Harargee ture. Bishaan haroo kanaa baha Oromiyaatti waggoota dheeraaf bakka bashannanaa misirroonni suuraa fi bashannanaaf filatan akka tures warri yaadannoo bakkichaa qaban ni himu. Weellistoonni hedduunis waa'ee miidhagina haroo kanaa weedduu isaanii keessatti kaasaniiru. Abbabaa Bishuu. Haroon Haramayaa waggaa 17tti siquuf badee dirreen bishaan isaa irra ciisu lafa loon irra dheedan ta'ee ture. Taateen kun guutummaa Harargeetti naasuu ka'uumee fi waan namni hundi irraa dubbatus ture. Weellistuu Faaxee Aniyyaa waggoota 10 dura wallee isheetiin naasuu goguun haroo kanaa fide akkas jechuun ibsitee turte.
Goguun haroo haramayaa kun waggoota 21 dura kan mudateedha. Tasa goguun dhidhimuu haroo abdii uumama hundaa ta'e kanaan hamileen namaa bu'ee qe'een marti hongaa'ee ture. Waggaa 4 dura garuu wanti raajiin dhalate. Oduun haroon haramayaa deebi'e jedhu biyya wal ga'e. Araddaan kun gammachuun machaa'e. Hamileen nama bu'ee ture deebi'ee lalise. Haramayaan goges deebi'ee mise. Amma seenaan durii iddootti deebi'ee qe'een one keessummaadhaan dhiphataa jira. Namoonnis bashannanaa fi aara galfii dheebotaa turanitti nagaan dacha'an. Qarqarri haroo haramayaa kun keessumaa guyyaa sanbata lamaanii wiirtuu bashannanaa ta'uu jalqabeera. Namoonni haroo kanarratti bashannanuuf fageenyarraa dhufanis ni jiru. Maqaan kiyya Iskandar Durri Abdooshin Jaama bakkaan jiraadhus magaalaa Maaramaa kana keessa. Guyyaa boqonnaatiin dhufa guyyaa akka Aladaa dabree ammas guyyaa akka Jimmataa dhufeetiin qaama kiyyaatti dhiqadhee asittis qurxummii affeelamuu jira. Qurxummii sanii nyaadheetiin asirraa kuduraa oomishama eegasiin haaroon tuntee bite qurxummii as keessaa baasanii gurguratu. Ijoolleen adda addaa dhufee asitti bashannanii dooniis nu qaru waan faayidaa guddaa asirraa argachaa jira. Boggaa 16 baddee turte. Amma gaafuma alhamdulillah galata waaqaatiin galata rabbii keenya guddaatiin alhamdulillah bishaan kun nu deebi'ee asitti kana dhiqachaa jira rabbii galanni haa ga'u. Maqaan kiyya Ayyaana Abdiin Jaama. Iddoon nuti irraa dhufne magaalaa Dirree Dawaati. Karaa qaxxaamuree nu dhufne bishaan haramaa kana daawwachuuf hedduu namatti tolaa bashannanaa fi nama hawwata. Kaan irratti bashannanii soora qaamaa qalbii irraa habbuuqu. Kaan ammoo carraa hojii irratti argatanii kaaniifis bu'aa buusu. Bilal Mahammad Abdullaahin Jaama. Haroo haramaa irratti akka nama shufeera deemuu tajaajila. Dhimma tana eega deebi'ee asirra jechaa jira. Yeroo asirra nama adda addaatiin keessummeessinaa dalagaanis bareedudha. Gizee bishaan kun hin jirre nuti as keessa hubbumaa fi loon faatiisina. Asirratti shufeera ta'een gargaaraa jira. Maqaan kiyya